Dhaggeeffattoota jirra holla raadiyoo nagaan keenya bakka sagantaa keenya hordofaa jirtan hundas naga qabu jechuun qophii keenya isa jalqabaa tokko jennee galee jira dhaggeeffattoota keenya. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya faana akka buutan gamanumaas dhaammanna. Turtii gaarii nu waliin qabaadhaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa haala biyya keessatti qabsoo qeerroon adeemsisaa jiruu fi akkasuma gocha hammeenyaa mootummaa biyya bulchaa jiruun uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffatudha dhaggeeffattoota keenya. Akkasuma ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa fi akkasuma hidhamuu aktiivistii Oromoo Jawaar Mohammadiif akkasuma paartilee siyaasaa Oromoo keessaa hooggantooti gurguddoon akka hidhamaa jiranii fi uummata Oromoo irratti immoo jimlaan ajjeechaa adeemsifamaa jiraachuu kan miidiyaaleen addunyaa garaagaraa gabaasaa jiran ta'uunis ni beekama dhaggeeffattoota keenya. Nuti haaluma kana waabeeffachuun qeerroo biyya keessaa tokko bilbilaan kan dubbisne ta'a. Amma gara isaatti isin waloodhaan diddaa garbummaa yaallallamne lafeedhaaf lubbuutti dhabne milkiidhaaf ulaarra geenye addaan facaane kanaafuu caamsaan nu dhaane biyyaafaa dubbannu kaane dubbadhume. Akka bultan nagaa keessanii? Nagaa galata beekamoo danis nagaa. Nagaa har'a oduu dhageenye Nairoobii keessa hiriiraatu waamee kan jedhamu dhageenye. Dhugaadha. Jecha Hacaaluutiin wal qabateeti moo kan hiriira kana isin gootan waan akkamii irratti hiriira godhaa ooltan? Ajjeechuma sana wal qabsiisee gaddatti dhaga'anii ibsachuu maaf achi baane. Akkasumas sagantaa shaamaa qabsiisuu waan akkasii gooneeti. Egaa waanuma saniif. Oromoonni hedduutu bahee achirratti argame moo achirratti akkamitti ture sochii akkamii godhaa turtan? Oromoon kun hundi agarsiisa haga jiru kana hundi hin argamne garuu waan tokko argamee taasisne. Haala gaariidhuma ture wanni biraallee ture sagantaa maasaa xiqqoo goonee gad bu'uun dhaga'ame agarsiisnes moo gad abbaane. Okay, so amma sagantaa keessan kan godhatan kana irratti waan itti aanu hoo waan akkamii karoorfatanii dabatanii moo hiriiruma kana irratti xumurtanii addaan sanii irratti walii bultan? Egaa fuulduraatti qabsoo Hacaaluu irratti eegame akka fuulduraatti tarkaanfatu irratti mari'annee waan gochuu dandeenyu tokko irratti haasofneetuma gargar baane. Karoora godhatanii irratti waliif wanta dubbatanii duratti qabsoon akka dhiiqaan itti fuulduraatti walii galtanii adda baasan jechuudha. Deemneellee guyyaatti wal arguu dandeenyu mari'annee akkas gaa. Tola iyyee galatuma qophiin waliin gootaniif baay'ee galatoomi yoo seenuu keessatti qophii gaafii tunuu hojii gootaniif hedduu galatoomi. Tola iyyee galata raafasiilee galatoomaa. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa kan amma dhageessan qeerroon Naayiroobii ajjeechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatee fi akkasuma hooggantoota siyaasaa paartilee Oromoo keessaa kanneen akka Jawaar Mohammad akkasuma Abdii Raggaasaa, Baqqalee Garbaa fi Hamzaa Booranaa kanneen isa fakkaatan kumaatamaan hidhamuutti mormuudhaan guyyaa har'aa hiriira nagaa gaggeeffatanii jiran dhaggeeffattoota keenya. Amma ammoo gara qeerroo Oromiyaattiin isin dabarsaa turtii gaarii. Ishoo editi qeerroo situ nurraa kaasa roorro. Ishoo editi korme hin ajjeesile naatti komme. Ishoo editi qeerroo situ nurraa kaasa roorro. Ishoo editi korme hin ajjeesile naatti komme.
Oke, polis mau waratin. Waraana. Oke, jara bawa gara shaashamannee Finfinnee kan keessa maal jira? Finfinnee gara Buraayyuu kan jira. Buraayyuu har'a nama sadii jiran yaasa. Ayyee. Ijaa jira guyyaan hojjetee warra ture. Kiisa faasaa beektaa achaiitee nafaa wayinii kun. Kana deemteetanii qabee roobbiitii hojjettee maqaa naati fuutee hojjetteemta. Kun naannoo Buraayyuutti? Nama naannoo Buraayyuu naannoo Maariyaam jedhamti qochi arginu. Har'a jechuun? Har'a gama garaa ishee hola kaa'aa kanatti. Gara Shaashimannee fi magaalaa Amboo yookaan ammoo sochii Oromiyaa guutuu keessa jirudha too? Gama sininnaa Buraayis har'a isaatii butamee jira karami. Amboo kuchufanitti jira. Qabsoonis akkasumatti itti fufee jira. Namoonni kutaan baay'ee jiru lakkoofsaan kana jechuun walillee sharaman illee waraana isaanii guutamee jira nama sadii afurdhaan fileetta. Ayyee. Har'alee nama gamadanii jiranii jira. Gara baadiyyaatti immoo roobeen bajaajii sadii wayii hidhaa baatee turte. Sanni keessa bajaajii tokko ijoolleen gagalcheessee illee ijoollee irratti taasisan namni lama hidhame. Kana fakkaatonni. Oke, uummanni yoo amma akka haala amma jiru kanaa fi waraanni mootummaadhaa akka uummata godhaa jiru kanatti akka uummanni manarra gadi hin baane gochisaa jira moo qabsoo akkuma Finfinnee itti fufaa jiru jira? Lakkee bu'aa fakkeenyaaf balbala namaa irra dhaabbatanii eegi. Haga mana keessa namoonni mana sara garii biloodii keessatti bombii alaa gadhiisanii dheeraa fakkeenyaaf kaleessa ijoolleen daa'imman warri bombii saniin akka godhaman namoonni ijoolleen gara sadii hojjetaa turan warra beeku ijoollee tura. Daa'imman beekee haala kana danda'anii yeroo aduutti gara sanii seenii jedhu baay'ee yeroo baafatu hin dandeenye. Amma akkasitti magaalaa dibamuun hin danda'amu. Dookii keessa jira. Adamallee akkasuma baay'inaan gara dookii keessa jiranii magaalaa sara guddicha irra jirre yaade. Okay, poolisiin Oromiyaadhaa uummata garagaraa jirti kan jedhan dhugaadha? Barataa tokkotti matee Buraayyuu fattee Balee Robee faatti Amboo faatti ture. Adaamaa garuu maan turre hin jiru akkas. Okay, amma waa'ee Jawaar kana fa'aa ta'ee yookaan ammoo ijoollee lamaan biyya Ameerikaa irraa dhufanii achitti qabamanii jiran jedha sanirraa waan natti qabdoo maaltu jira information? Waan ta'ama. Jarri yaa'u isaa wajjin akka turaniin baraawwan isaanii illee gootama. Garuu sanii ala warri akka shakkamtoota jedhanii kalee sagalumatti hidhamu isaan keessaa isaan garee. Isaan agaree. Ijoolleen ta'uun ijoolleen beeku yaa'u shakkamtoota keessatti dabalamuu kan beekne waan isa wajjin jiraniif warri wajjin kanneen miitii hundi qabamee jira. Obsaa Abdiisaa, Wadii Burqaa, Abdiisaa ijoolleen isa wajjin kanneen miitii qaban kan sadiin kaafaa jira. So amma bakkeen isaan itti hidhaman yookaan immoo manni hidhaa isaan geeffaman wanni addan bahee isinirraa quba qabda warri jiru jaa? Jawaaraan makarawii jiru. Jarri kunoo? Jara kan warra inni namni bakka badii yoo beekan jiru. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aaf qindeeffanne haguma kana ture. Torban haga walitti deemnutti turtii gaarii isiniin jecha qophii keenya hordofuuf ammoo fuula Facebook peejii keenya jirraa online raadiyoo kan jedhu like follow godhuudhaan qophii keenya hordofaa isiniin jedha. Dhaggeeffattoota keenya torban dhufuu haala mijaawaa ta'een qophii keenya qabannee isiniif dhiyaanna. Hagasitti turtii gaarii toraa bula jirraa hot online raadiyoo. Ilmana bagada, tumbirati, tunerati, tanyatete, ilumamoti, tumbirati, ilumati, tanyatete, ilumamoti.